Taatee tokko daqiiqaa hanga barbaannu tokko qofa murree gadi buufachuu akkaataa itti dandeenyu ilaallaa jechaadha. Fakkeenyaaf yuutuubii irraa viidiyoo dhedheeraatu jira jechaadha. Kanneen akka fiilmii, oduu fi mariiwwan garaagaraa jechaadha. Kana keessaa bakkoota yookaan bakka nutti tole qofa irraa murree gadi buufachuu dandeenya jechaadha. Bakka barbaannu qofa jechaadha. Jalqaba irratti namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan saabskiraayib godhaa. Eega saabskiraayib gootanii kaatanii viidiyoo kana laayikii godhaa isiniin jenne asumaan gara barnootichaatti yeroo dabarfannu viidiyoo dheeraa ta'e tokko jechaadha irraa murree daqiiqaa hanga barbaannu tokko qofa irraa gadi buufachuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf viidiyoo irraa murree gadi buufachuu barbaannu sana keessa seennaa haala kanaan jechaadha. Viidiyoon agartan kun amma sa'aatii tokkoo fi yookaan gara sa'aatii lama jechuun hin danda'ama jechaadha. Akkuma agartanu akkuma isinitti mul'atu asirratti sa'aatii tokkoo fi wayii viidiyoo kana keessaa jechaadha daqiiqaa lamas haa ta'u daqiiqaa tokko gadillee irraa murree gadi buufachuu dandeenya jechaadha. Irraa murree gadi buufachuu dandeenya jechaadha. Jalqaba irratti irraa murree gadi buufachuudhaaf wanti nuti gochuu qabnu viidiyoo kana sheerii godhanna jecha yookaan kooppii godhanna jechaadha. Liinkii isaa bakka sheer jedhu kana tunnaa. Egaa bakka sheer jedhu kana tunnee kaane viidiyoocha kooppii goona jechaadha. Bakka kooppii liinkii jedhu kana walumaa galatti viidiyoo kana kooppii godhanna jechaadha. Egaa kooppii godhannee kaane yuutuubii kana keessaa bahuudhaan gara guugilii deemnaa jechaadha. Amma asirraa yuutuubii irraa baanee gara guugilii deemna. Akkuma agartan kana guugilii isa kana namni mobaayila irraa dhaban jiru gadi buufachuun barbaadu nama hundatu qabaa jechaadha. Amma isa keessaa tokko akkas yeroo gadi seenu bakka itti barreeffatan gubbaa garaa irratti bakka kanatti jechaadha. Itti barreeffanna jechaadha. Streamable jennee barreeffanna haala agartan kanaanii streamable erga jennee barreeffannee kaane seerchi goona. Eega seerchi goonee kaane barreeffama jalqaba irratti nu dhufe kana jechaadha. Streamable jettu kana al tokko gadi xunnaa jechaadha. Yeroo haala kanaan akkas gadi xunnu fuula kana nuu fidaa jechaadha. Fuula kana nuu fidaa. Yeroo inni fuula kana nuu fiduu bakka paste URL jettu sana jechaadha. Gara gubbaa gaaraa irratti iddoo kana keessatti jechaadha. Iddoo kana keessatti viidiyoocha yuutuubii irraa kooppii godhannee dhufne sana asirratti bakka sana sekeendii tokko gadi qabuudhaan viidiyoocha kooppii godhanne sana paste goonaa jechaadha. Haala kanaan egaa viidiyoocha yuutuubii irraa kooppii godhannee asirratti paste eega goone viidiyoocha haala kanaan fidee jira jechaadha. Amma kunoo viidiyoon yuutuubii irratti kooppii godhadhe jechaadha. Amma kan isinitti mul'atu kuni amma egaa daqiiqaa meeqaffaa irratti jalqaba irratti eessatti akka murachuu barbaaddan yookaan daqiiqaa meeqaffaa irratti murtanii gadi buufachuu akka barbaaddan adda baafachuu qabdu jechaadha. Ani amma yaaliidhumaaf jechaadha daqiiqaa kana keessaa akkas walitti harkisee akkas walitti harkisuudhaan daqiiqaa irraa muree buufachuu barbaadu duraan geesse keewwadhaa jechaadha. Adanader. Akkuma agartan kana ayyaaliidhaaf waan ta'eef amma daqiiqaa asuma keessatti buufadha jechaadha bakkuma kana. Egaa haala kanaan bakka daqiiqaan irraa muree buufachuu barbaadu irra geessee keewwadhee ka'e jechaadha. Wanti nuti gochuu qabnu bakka kireet viidiyoo jettu gara galjalaa kanarratti al tokko gadi xunnaa jechaadha. Egaa haala kanaan gadi xunnee kaane obsineetii eeggannaa jechaadha. Sanduuqa walakkaa kanarratti argamu kana jechaadha. Akkuma isin agartan sanduuqa kana keessa guutaa deemaa jechaadha. Akkuma isin agartan addeessaatti deemaa jira. Waggaanni addeessee fixee ka'e jechaadha. Yookaan daqiiqaa tokko waan akkasii obsaan eeggannaa jechaadha.
Hayyee amma sanduuqa sana keessa addeessee guutee fixeera jechaadha. Walumaa galatti amma viidiyoo sana irraa muree akka gadi buufadhuuf naaf irraa mureera jechaadha. Eega irraa naaf muree kee amma immoo bakki nuti eega haala kanaan viidiyocha irraa murannee kaane bakki nuti seenuu qabnu bakka moor jettu kana jechaadha. Bakka moor jettu kana al tokko gadi xunnaa. Eega bakka moor jettu kana haala kanaan gadi xunnee kaane asirratti ammoo bakka kana al tokko gadi xunnaa jechaadha. Bakka daawunlood jedhu kana gadi xunnaa. Eega bakka kana haala kanaan gadi xunnee kaane ammallee gubbaa gaaraa irratti iddoo kana bakka daawunlood jedhu kana gadi xunnaa jechaadha. Haala kanaan yeroo gadi xunnu gara galjalaa irratti argaartanii amma gadi buusaa jira jechaadha. Jalee irratti ni mul'ata. Akkuma agartan as keessatti kunoo gadi buusaati jira jechaadha. Haga inni gadi nama buusutti obsaan eegganna jechaadha. Hayyeekaa amma walumaa galatti viidiyoo daqiiqaa haga barbaadu sana irraa muree gadi naaf buuseeraa jechaadha. Akkuma isin agartan jalee irratti mallattoo raayitii kaayetii jira kunoo akkuma mul'atu. Mallattoo raayitii sana eega kaayee walumaa galatti viidiyoo gadi naaf buuseeraa jechaadha. Amma asirraa baanee gara galaarii keessa deemnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Gara galaarii haa deemnu. Akkuma agartan jechaadha kunoo viidiyoon galaarii keessatti gadi naaf bu'ee jira jechaadha. Daqiiqaa 4 sekondii 22 gadi naaf bu'ee jechaadha. Viidiyocha akkuma duraan agarree gara sa'a 2tti siqata jechaadha. Gadi xunnu. እያየ